أبيت 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 يا أصلا فرد بيت أنا مش وديت نقر وديت يهداتشون ودا أوروبا وس وديت النقر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشما هركفوني أكم جرتني أمتك على أمتك أشتي جرتني هندنا تشو سلام ناتشو አለን እንግዲህ እንዳያችሁ ነው። ሀርሜናልና ይፋ የፈጣጥጡ ነው። እንዴት ፍጥጣ ሀርሜላ እንዳለችው ሰምታችኋል። አብር ያለ አዛዛኝ ነው፣ ሰው ያስፈልጋታል። ስለዚህ አብርሽን ጠርቻለሁ። ከሩታ አብርሽሽ ኢፍሬምን ጠርቻለሁ። ከሩታ ኢፍሬም ይሻላል ብዬ ነው የጠራውኝ። ሩታና ይፋ አልወዱም ያለች ነው። እውነት ነው። ምን አለች እንደሰማችሁ ነው። ሩታ በፊቱም ማለት ነው እኔና እሱ አንድ እንሆናለን ኢማኒኝ። በዛ ጊዜ ደግሞ አንቺ ተለቀሳለሽ። ምኑ አምኜ ቢቀበልስ ትላለሽ። ወራታል ወይ ወሬ አንድ ወሬ ወይ ሁለት ወሬ ይወስዳል ወይ አመት ይወስዳል። ይሆናል ወይ አይሆንም ኢማኑኝ ያለች ነው። በዛን ጊዜ እሺ ብለሽ ተቀበልሽ ብትሄዲ በኑር ጥሩ ነው። እንደዚህ አይመጣም። አሁን ደግሞ አንቺ ወደ እኔ ትላለሽ። እሱ የልጄ እናት መርጫለሁ ያለ ነው። እንግዲህ ወዴት ነገሩ ከናፍዩት አማኩም አርግተኒ ጀቻ ሩታን ከናን ዱራ ዱበቴ ፊደኒ እየሳ ጅሩ የሮ ሁንዳ ጀቹዳ አኒፍኒ አዳን ሂምባኑ ና አማኒቲ ተቀበሊ ወይን ጀለመታ ወይን ወጋታ ወላሂ ጀት አኒፍኒ ወልፋን ረታና አዳን ሂምባኑ ገሩሞ ሳይቲ ሰነቲ ሲቱቦዋ ጀቴ ቱርቴ ጀቴቲ አኩማ አርጊተን ኩትኩቱ ኪረስ ሶሊ ኩኩተሜ ዴማ ቱረኒ ሸንጀተዩ አማ ወልብረ ፊደኒ የቹ ከናብዩ ሩታን አኩማ ጀቴ ማሊ ሳተው ወሊኒ ሳ ጅራተን ሀዲሰኒሲ ሀንጀተ ሰናራ ኦሽቴ ጅርቲ ጊዜ ተቆሞ የሮ ሁንደ ከና ያ አለዚና አመኑ ረቢኑ ይጀቹዳ amantii ofii jabeeffatan bareeddaadha. Itti hojjette akkas goote digimtiidha መተት ሰራች እንደዚህ ያረገች እንዴት አንድ ጊዜ እንደዚህ ሆነ። namni እኮ yoo ofin beekute deejruun beekute akkamiin maqaa namaa kan akkasiin nama waame ani fayyaa kooti ani ijoollee na seetan maaliin ta'eera siniin jedhee wanni sin asii fachi akka asiin butuu akka saroota asiin butu jechi baay'ee tokko nama gaddisiisu. hundumtuu matmataa isaa malee yoo otoo manni rakkina tokko qabaate dhugumas yoo itti hojjetamee jiraate isaaf kan yaadee hin jiru jechuudha. hundumtuu matmataasiif dibe amma kaleessa humnaan sirraa baasaa jechaa jira obboleessi sanneen gafne jechuudha. inni harmeellaaf jedheete egaa akkuma argitanii jechuudha. obboleettiin illee buzeen illee akkasuma eengadda kan isheen iyyitee dadhabdee dhiiste jechuudha. ishee gaafattee na wajjiniin deemtaa ani fati gisee waliin dabarsina beenu hindi de abrish ani mana korraan jechuu ilmoo korraan jechuu kanaan dura toon beekin balleesseera. amma immoo balleessaa sun akka sirri hin taane bare deebeera siniin jedhe. garuu amanni fudhannu jettanii waan baay'ee keessa galanii waan baay'ee bukeessa ma jira akkuma argitanii jechuudha. dhugaa rabbii eddee ofin beekutee nam tokko akkamiin nama beeka yoo tuqamee jiraate akkamiin haasaa giraana gabbadhe. dhugaa rabbii akkuma argitanii amma harmeeraan akka kanaan boosii jechuudha. gizee duratti mametoo fudhattee jiraatte sunumayyuu nama bultii qabu keessa fiiganii zawwu jedhanii keessa galuun hin ulfaataadha.
tidaarii nama qabu nama tidaarii isaa otoo kanatti uftee keessa galte dhugaa dubbachuu fi harmeellaan yeroo sanatti waliin gadhiisne wal lolaa hin jiru iddee sanaatiyyuu deessee iddee sana waan baay'eedha. Kanaafuu otoo dhiirri leexaan hawaa tokko hin qabne lafa jiru maaliif kan ilmoo qabu hanjaartii qabu irraa faana fiiga dubartoonni maaltu maal ta'e maayinni jaarsa namarraa maal fuutume hixaa keessan hin barbaaddattanii yaa rabbi yaa gooftaa ko amma kanaa dubbatte jedhanii amma kanaan immoo hordoftoonni akka uftanii na komentii gootanii na arrabsiina of eeggadha. Egaa Abrishii deebii harmeellaaf deebisee akkuma argitanidha. Kana booda inni maraxateera haadha manaasaatti ijoollee isaatti deebi'ee jira. Nus hin cannaqina isa hin cannaqina jennaani saatii kanatti dubartii isa barbaachisa nama dubartii tokko isa barbaachisa inni keessa jiru baay'ee tokko ulfaataadha jette harmeellaan jennaan ati ruuttaa nan bira jirtu ruuttaa miti isheen nama miti ati akkamitti of ilaalta mataa keetiin kan inni jedhee deebii deebiseef jechuudha of qolaata jedhee jechuudha keessa darbeeyyuu jechuudha. Siin malee namni jiru siitii olitti namni yaadu siitii olitti namni dhassaabu akka keetti ati akkamitti of ilaalta kan inni jedhee deebii deebiseef jechuudha harmeellaa fi egaa kana booda na bira sin gayini na si waamini sin argu si arguus hin barbaadu natti sin daawwaliini Abrishiin sin cannaqini kan inni jedhee jechuudha. Otoo isheen rabbii jedhii dhaabadhu jettuuti harkaanis nan qabiin otoo nan qabiin dhaabadhuuti haasayi jedhee jechuudha. Milsi deebisee fiitii akka kanaan biraatii deemee jira jechuudha ifaani. Baay'ee tokko hundumaafiyyuu kanaafiyyuu sanaafiyyuu rabbumatu beeka maaliifi fayyaadha waan naani ilmi namaa fayyaa qabaateedha bakka yaades bakka saabis gahu waan naan fayyaa Abrish haa qabaatu fayyaa qabaatee akkuma qilleensa irraa haasamu kana yoo hin taane bareeda yoo ta'e garuu nama gaddisiisa. Qilleensa irra kana saama jiru akkuma argitan akka inni miidhamee jiruttidha xinnaanis guddaanis kan afarsaa jiru jechuudha. Biran jirru oo arginu namuma hinaasaan odeessa akkuma nam tokko jechuudha. Namni immoo miidhamee xuraate iddee tuqamee jiraate akkamiin haasaa akkamiin maqaa haadha manaasaa ani maaliin ta'eera ani ijoollee na seetan immoo kanan dura sitati hojjedhe amma morraa deebee ijoollee kotti deebee mucaa kotti deebee haadha manaa kotti deebee jechaa jira. Egaa iddeen nam sammuusaa tuqame iddee nam tokko waa ta'eeratee akkamiin akkas jechuu danda'a akka inni itti hojjetamu seeni akka inni kana dubbatu itti hojjechiisan immoo akkamiif namni jim jedhee rabbii isaa irraanfatee isa uume irraanfatee waan hin taane keessa galee waan baay'ee daangaa cabsee deemee haasaa jira ilmi namaa dhugaa rabbi baay'ee tokko nama gaddisiisa. Namni miidhamee jiraate yoo ta'e ofiin beeku yoo ta'e akkamiin haadha manaasaa beeka akkamiin maqaa namaa beeka nulfaata dhugaa nulfaata. Kanaafis sanaafis dhugaa rabbi nageenyi bichaadha ilma namaaf nageenyi caalaadha nageenyi qabeenya nageenyi hundaadha nageenyarra fayyaarra hundeen caalu hin jiru qabeenyaan ofiiyyuu fayyaa ofiiti saatii kanatti jechuudha. Kanaafuu bicha Abrishiin rabbiin fayyaa godhe hundumaafiyyuu ifaafillee ruuttaafillee kabbaadii xoorinatiitu ruuttaaf ifaarra jira jechuudha namni sababni isaa sababa ifaanii ruuttaa wajjiniin ta'etti obboleessa isaa miidhaa tura obboleessa isaa cakkanii obboleessa isaa xalaataaf dabarsee laatee jira kan jedhamu ifaarratti illee akkuma argitanii jechuudha. Gar tokko immoo xuruu gootee ifaan obboleessi haa jiraatu otoo obboleessi hin jiraanne Abrishiin silaa asmitii bakka hin taane dhaabbatiin jedhee bakka hin taane waan hin taane sirri hin taane bareetii argeetii achi keessaa akka inni ba'uuf jedhee baasee jira ifaan jedhee warri jajus jira. Warri immoo ifaan miidhee obboleessa jedhus jira jechuudha. Gar lamaanittu kanumaafiyyuu homaaf sanaafu fayyaa caala nageenyi dhufee dhugaa rabbi keerima tokko nu dhageessisu waan tokko jechuudha dhugaa rabbi. Waan akkasiiti baay'ee tokko ulfaata harmeellaan akkuma argitan dhaabattee boo'ichatti kaateetti yeroo sanatti otoo waan hubatiin fiiguun bareedaa miti argadhe jedhanii barreen banaadha jedhanii fiiganitti galanii keessa wabaan immoo nama rakkisaa jechuudha. Kanaafuu nama maatii qabu nama jireenya isaa namni ukkoo waraqata qaddadame jechuun garaa walirraa kutatan jechuu miti.
hanti wal dhiisee waggaa 3 waggaa 4 taa'ee walitti deebi'u jira maaliif kanaafuu waan tokko ati har'a hiitte har'a waraqata tarsaasee ta'anii haadha manaa keetii isheerraa waan qabdu jechuun sin danda'amu waraqata tarsa'e malee jaalalli isaanii nima jiraddee durii jechuudha ruutaan sobdeeti duras jaalalan fixanne jaalattis jibbitanis asfararra'aaf malee isheen dhugaa miti libbiirraa miti durayyuu jechuudha. Kanaaf ruutaan abbaa ilmoo ishees waan miitullee hin qabdu hin miiti jedhee si yaadu egaa rabbitu beeka sanaafu kanaafu waan akkasiiti siniin jedha ka ummata qaalii koo viidiyoon koo kana fakkaatti wanta dhaggeeffattaniif naa galatoomaa siniin jedha har'a immoo karaa kanaa sinii dhufeera asumaan sheer laakkinaa godhaa na jajjabeessaa siniin jedha turtii gaarii wanta dhaggeeffattaniif naa galatoomaa.